lama qofaa la jale qorannicha waldaan miidiyaa dubartoota Itoophiyaa akka ifoomsetti dubartoota ogeessota ta'anis ta'e kanneen biroo miidiyaa irratti yaanni isaanii akka dhagahamuuf carraan isaaniif kennamu ammayyuu gadaanaa akka ta'edha. Hooggantuu waldichaa kan taate Riibqaa Taaddasee miidiyaaleenis ta'e gaazexeessitoonni dubartoota ogeessota ta'an ogummaa isaaniin miidiyaa irratti xiinxala akka kennaniif fedhiin qabanii fi amantummaan isaan irraa qaban gadaanaadha. Kunis seenaa duraan dhimma dubartootaa irratti himamaa tureen dhiibbaan ture itti fufuu isaa agarsiisas jedhan. Rakkoo kana furuufis waldaan miidiyaa dubartoota Itoophiyaa maqaa fi ogummaa dubartoota xiinxala miidiyaa irratti kennuu danda'anii qaamolee odeeffannoo fi miidiyaaf qooduuf akka jirudha jedha gabaasni Finfinneerraa Gabra Mikaa'el erge. Bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay keessatti namootaan vaayirasii HIV wajjiniin jiraatanuu fi hanqinni qorichaa mudachuu isaatii fi namoonni kun rakkinaaf saaxilamuu isaanii biiroon eegumsa fayyaa naannichaa beeksisee jira. Oduun kunis dabalataan itti fufa. Walwaraansa kaaba Itoophiyaa waggoottan lamaaf tureen hanqina daawaa fi meeshaalee deeggarsa yaalaa ammayyuu mudatee jiruun namoonni vaayirasii HIV waliin jiraachaa jiran rakkoof saaxilamaniiru jedhe bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayitti hoogganaan kutaa ittisa HIV ka biiroo fayyaa naannichaa obbo Fissaha Biraane. Obbo Fissahaan akka ibsanitti waraanichi rakkoo namoomaa hedduu fidee dhufeeru keessaa namoota vaayirasiin HIV qaama isaanii keessa jiru daawaa dhabuun rakkoo hamaaf saaxilamaa jirus jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru jechuun Maqaleerraa kan gabaasee Mulgeetaa Asbahaati. Bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa godina Goofaa aanaa Dabra Tsahaay jedhamu keessatti lolaan bishaanii erga uumame torban 3 ta'us jiraattonni sababa lolaa sanaan kan ka'e qe'ee isaaniirra buqqaanii ammayyuu gara mana isaaniitti akka hin deebine dubbatanii jiru. Beelladoonni isaaniitii fi qabiyyeen isaanii lolaa kanaan kan manca'e jiraattonni akka jedhanitti mootummaan naannichaa gara mana isaaniitti akka deebi'anu akka gargaaru gaafatanii jiru. Oduu kanas itti dabalaan kan nutti Mitikuu Fiqaaduuti. Garuu itti gara oduu kanaatti hin darbin immoo gareewwan Sudaan keessatti wal waraanaa jiranu Saawudii keessatti marii taasisaa jiran yommuu jiranu kanatti magaalota naannoo sanaa yookaan Durumaanii fi Kaartuum keessatti dho'iinsi yookaan immoo haleellaa xiyyaaraan raawwatameen harri gurraachi samii irratti mul'achaa jiraachuu isaa Rooyiter gabaasee jira. Oduu kana kan Mitikuun dabalataan nutti himu. Humnoonni waraanaa Sudaan lamaan wal waraanaa jiran Saawud Arabiyaatti waraana dhaabuuf mariin jalqaban xumura hin argatiin hafus ammas waraanni akkuma itti fufetti jira. Roobii kaleessaa Reuters viidiyoo diroonii argadhe jedhee gabaaseen kaaba Kaartuum Omdurmaanitti haleellaa xiyyaaraa lafa gabaa irratti raawwateen aarri gurraachi hangaan ol aanaa ta'e samii irratti mul'ateera. Akkasumas loltoonni humnoota wal waraanaa jiranii lamaan waraana walitti bananii warri rukutaa akka turan jiraattonni himaniiru. Gama biraatiin roobii kaleessaa Sudaan kibbaatti gorsaan siyaasaa humnoota waraanaa Mohammad Hamdaan Dagaloon hoogganamanii Izaat Yusuf ibsa kennaniin waliin marii qaamonni lamaan Saawud Arabiyaatti taasisaniin karaa nagaa dhibdee isaanii hiikachuuf fedhii akka qaban himaniiru. Izaat kana kan jedhan pirezidaantii Sudaan kibbaa Salva Kiir waliin erga mari'ataniin boodadha. Pirezidaantii Salva Kiir akka biyya ollaatti wal dhabdeen keenya karaa nagaa xumura akka argatuuf tattaaffii taasisaa jiran waan jajjabeeffamuu qabu jechuunis himan. Humnoonni waraanaa isaanii uummata nagaa da'oo taasifachuun waraana gaggeessaa jiru jedhamuun komii isaan irratti dhiyaatu sobadha jechuunis ibsaniiru. Izaat kunis humnoonni waraanaa keenya naannoo Kaartuum 90% ol to'atanii jiru jedhan. Humnoonni waraanaa Sudaan keessatti wal waraanaa jiran yeroo darbee Saawud Arabiyaatti waliin dubbii taasisaniin dhaabbilee gargaarsa namoomaa fi namoota nagaaf eegumsa taasisuu kan jedhu irratti waliigalanis ammas waraannii fi haleellaan xiyyaaraa akkuma itti fufetti jira. Kanas kan cabsee humnoota waraanaa Alburhaaniin durfamanidha jechuun komataniiru. Azaat gorsaan dhimma siyaasaa Mohammad Hamdaan Dagaloon. Ammas ittuu oduudhuma wal waraansa Sudaan kana keessaa hin bahin namootaan sababa wal waraansa kanaatiin qe'ee isaaniirraa buqqa'anii fi gargaaruudhaaf kan oolu doolaarri biliyoonii 3 akka isa barbaachisu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma baqattootaa beeksisee jira yookaan gaafatee jira. Oduu kanaafis Mitikuu. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma baqattootaa UNHCR wal waraansa Sudaan keessaa ji'oota lamaaf deemuuf jiruun gargaarsa namoomaa taasisuuf maallaqni doolaara biiliyoona 3 barbaachisa jedhe. Akka karoora jaarmiyichaatti hanga dhuma waggaa kanaatti maallaqa doolaara biiliyoona 2.56 qabamee ture yeroo ji'a hin guunne keessatti baajetni dabalataa doolaara miiliyoona 800 dabalataan barbaachisee jedhe. Kunis hanga dhuma waggaa kanaatti namoota miiliyoona 18 ta'aniif deeggarsa namoomaa taasisuufidha jedha jaarmiyaan dhimma baqattoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii.
namoota sababa wal waraansa Sudaan keessaan biyyoota ollaa kanneen akka Chaad, Misir, Itoophiyaa, Waaltaa Rippaabilika Afrikaa fi Sudaan Kibbaa keessaa gargaaruuf maallaqni doolaara miliyoona 470 ol akka barbaachisu iyyata kana keessatti eereera. Maallaqni amma barbaadamu kunis namoota miliyoona 1 ol deeggaruuf akka ta'es jedhame. Wal waraansa Sudaan keessaan hanga ammaatti namoonni 840,000 ol qe'ee isaanii irraa buqqa'uun godaananiiru. Kanneen keessaa namoonni 220,000 ol ta'an biyyoota ollaatti godaananiiru. Karaa daangaa matammaa namoonni 20,000 fi 400 ta'an Itoophiyaa seenuu isaanii gabaasni jaarmiyaa baqattoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii ni hima. Yaa'iin biyyoottan garee torbaa yookaan G7 jedhamu jimaata borii biyya Jaappaan magaalaa Hirooshimaa keessatti jalqabamuuf deemaa jira. Hooggantoonni biyyoottan miseensa garee kanaas garasitti imalaa jiru. Pireezidaanti Joo Baayiden yaa'ii biyyoota garee torbaa irratti argamuuf imala gara Hirooshimaa Jaappaanitti taasisaniin muummee ministeera Jaappaan Faamiyoo Kishida waliin mari'ataniiru. Hooggantoonni biyyoota addunyaa baay'een biyya Jaappaan kan gara lixaa magaalaa seenaa keessatti yeroo jalqabaaf boombii summaa'an yookaan atoomik boombii rukutamtee turte ga'aa jiru. Dhimmi waraana Raashiyaa fi Yuukireen mata duree dubbii yaa'ii biyyoota garee torbaa kan si'anaa ta'a jedhames eegama. Muummeen ministeera Jaappaan Faamiyoo Kishida yaa'ii kanaan alatti addatti pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden waliin dubbataniiru. Akkasumas muummeen ministeera Jaappaan muummee ministeera Biriitish Riishi Suunaak waliinis addatti dubbatanii jiru. Yaa'iin biyyoota garee torbaa kun jimaata borii ifatti ni jalqabama. Sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Kanumaan wal qabatee magaalaa Bishooftuutti immoo caamsaa 6 bara 2015 haleellaan raawwatamuu isaa waajjira kominikeeshinii magaalaa sanaatti kan ta'an obbo Dajanee Baajiroo dubbatanii jiru. Dhimma kanas immoo maddi oduu Addis Istaandaardi gabaaseera. Bal'ina gabaasa kanas Tsahaay Daamxootu harkaa qaba. Waliin caqasu. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa magaalota Bishooftuuf Olancitiitti qaamonni hidhatan tibban haleellaa raawwachuu isaanii aangawoonni magaalota kanneenii himanii jiru. Hoogganaan poolisii aanaa Boosaatti Koomaandar Mohaammed Yesuuf sagalee Ameerikaatti akka himanitti haleellaa kan raawwate waraana bilisummaa Oromooti jechuun himan. Nama nagaa dubartii 2 fi dhiira 1 ajjeesanii nama nagaa kan madeessan immoo dubartii 1 fi dhiira 1 magaalaa keessatti magaalaa Olancitii jedhamtu aanaa Boosaatti. Sa'aatii 11 fi walakkaa kana qolachuudhaaf mootummaan humna guddaa qaba daddafee ofirraa deebisaa jira. Kaan ajjeese kaan harkaan qabee. Koomaandar Mohaammed dhukaasni humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti banamee sa'aatiiwwaniif turuu fi yeroo sanatti sochiin namaaf geejjibaa danqamee ture jedhan. Tarkaanfii humnoonni mootummaa magaalaa Olancitii keessa turan fudhataniin hidhattoota kanneen magaalicha keessaa baasuun danda'ameera jechuunis dubbatan koomaandarichi. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Bishooftuutti caamsaa 6 bara 2015 haleellaan hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen raawwatameera jechuun itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii magaalichaa obbo Dajanee Baajiroo dubbatanii jiru. Obbo Dajaneen haleellaan kun waajjira poolisii kutaa bulchiinsa Calalaqaatti argamutti halkan walakkaa kan raawwate yommuu ta'u eenyummaan hidhattoota kanneenii hin beekamne jedhan. Obbo Dajaneen akka sabaa himaa Addis Istaandardi jedhamutti himanitti haleellaa kanaan poolisoonni hojii eegumsa waajjira poolisii sanarra turan 4 ajjeefamaniiru jedhan. Obbo Dajaneen eenyummaan hidhattoota kanneenii beekamuudha baatus hidhamtoota to'annoo seeraa jala jiran mana hidhaa keessaa baasuuf tattaaffiin taasisameera jedhan. Gama biraatiin gareen finciltoota waraanni bilisummaa Oromoo kanaan dura waldhabdee jiru tasgabbeessuudhaaf marii nagaa Taanzaaniyaa keessatti taasifamee ture irratti wal hubannaa irra gahame faallessuudhaan loltoonni federaalaa haleellaa raawwataniiru jechuun himate. Waraanni bilisummaa Oromoon akka jedhutti loltoonni federaalaa naannoo Oromiyaa bakkeewwan adda addaa keessumaa Wallagga Lixaa, Wallagga Bahaa, Shawaa Bahaa fi Shawaa Lixaa, Arsii, Boorana, Harargee fi Horroo Guduruu keessatti haleellaa raawwataniiru. Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo idil addunyaa Odaa Tarbii haleellaan kun faallaa wal hubannoo gareen lamaan irra gahaniiti jechuun sagalee Ameerikaatti himani. After the conclusion of the preliminary talks in Tanzania, where we had a mutual understanding that de-escalation must be a priority, the Abiy regime unfortunately chose a different path. Mariin duraa Taanzaaniyaa bakka wal hubannoon waliinii keessatti uumametti ega gaggeessamee booda muddama jiru gadi xiqqeessuun dursi kan kennamuufii qabu ture. Kan nama gaddisiisu mootummaan Abiy garuu daandii adda ta'e filate. Naannolee nuti to'annee jirru hunda irratti haleellaa bal'aa bane. Lolli kun hedduu hammaateera. Haleellawwan jedhaman kanneen ilaalchisee yaaliin irra deddeebiidhaan aangawoota naannoo fi federaalaa akkasumas koomishinii fi mana maree mirgoota namummaa Itoophiyaa irraa odeeffannoo bal'ina qabu argachuudhaaf taasisne har'aaf milkoofne. Yeroo itti aanutti kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Tole amma immoo gara gabaasa biraatti darbina. Gaazexeessituun Malkaamsaw Salamoonii sagantaa raadiyoo Yimmachishi jedhamu kan dubartoota baadiyyaa irratti xiyyeeffate qopheessuudhaan beekamtus sagantaan ishee warra dhiiraa kan hin hirmaachifne yookaan immoo kan qooduudha jechuudhaan qeeqni irratti dhiyaatee jira. Isheen garuu sagalee dubartootaatuyyuu miidiyaa kanarratti dhaggeeffatamaa jetti. Dhimma kanarratti gabaasa Maayaa Misikkirii Finfinnee irraa qindeessite Mitikkuu Fiqaaduu akka itti isinii dhiyeessa. Dhaggeeffattoota hanga tokkoof sagantaan gaazexeessituun Malkaamsaw Salamoon torbaniin qopheessitu dhimmootaa fi qaamota xiqqoo irratti kan xiyyeeffatedha. Sagantaan ishee maqaa Yimmachish kan afaan Amaariffaan darbu jireenya dubartoota baadiyyaa Itoophiyaa irratti kan xiyyeeffatedha. የሴቶቹ ታሪክ እንዲዳመጥ እናደርጋለን። ምን ያህል ቀናቸው ከባድ እንደሆነ አጋዥ እንደሌላቸው seenaan dubartoota akka dhaga'amu taasifneerra. Gargaarsa tokko osoo hin qabaatin jireenyi isaanii hagam akka ulfaataa ta'e agarsiifneerra. Bishaan waraabuuf fageenya isaan deeman gargaarsa tokkollee osoo hin qabaatin gabaa yommuu deeman hagam akka isaan dugdatti baatan hojii isa kana yoo fixanis hojii biraa maal akka isaan eeggatuuf osoo hojii biraa hojjetu ta'e silaa maallaqa hagamee argachuu akka danda'an faarratti sagantaawwan hojjennee dhiyeessineerra. Sagantaan Yimmachish dhaabbata faawundeeshinii Biilii fi Meelindaa Geetsiin kan deeggaramu yommuu ta'u waggoottan 4 darbaniif dhimmoota fayyaa fi barnoota dubartootaa fooyyessan irratti xiyyeeffachuun qophaa'aa tureera. Dubartoota baadiyyaa Itoophiyaa keessa jiraniif akkuma warra dhiiraa sagalee isaaniif bakka kennuun barbaachisaadha jetti Malkaamsaw. ሴቶች ብቻ የምትሉት የወንዶች ጉዳይስ ሴቶች ብቻ ናቸው ወይስ የሀገር ውስጥ ችግር ያለባቸው ሌላ ብዙ ማህበራዊ ችግሮች አሉ አይደለ ወይ? Yeroo hunda waa'ee dubartootaa dubbatta waa'een warra dhiiraa biyya kana keessatti warra dubartootaa qofaatu rakkoo qaba. Rakkoo hawaasummaa baay'ee qabnaa naan jedhu. Namoonni tokko immoo dhimma kanarratti sagantaa qopheessuun akka waan jireenya qananiitti fudhatu. Sagantaan Yimmachish dhaggeeffattootaa fi hordoftoota warra dhiiraa irraa deebii gaarii argachaa jira. Gama kaaniin ofirraa dhiibuun jiraatus jetti Malkaamsaw. Beeteleem Nagaash miseensa waldaa miidiyaa dubartoota Itoophiyaati. Sagalee dubartootaa miidiyaan dhageessisuun walqixxummaa koorniyaa fiduuf ga'ee guddaa qaba. Garuu Itoophiyaa keessatti barsiifataan dubartoonni sagaleen isaanii hin dhagahamu jetti. Mostly women are subjects of the media as victims and passive. Baay'inaan dubartoonni miidiyaa irratti gumaachota sochii qaban kanneen hawaasa irratti dhiibbaa guddaa uumuuf dandeettii qaban osoo hin taane akka miidhamtootaaf sagalee dadhabootti agarsiifamu. Qorannoon bara 2021 ba'ee akka ifoomsetti